Dhiira hojjaa gabaabaatti hin heerumiin. Yoo shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabaddeen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Xalayaa jaalalaa seenaa jireenya ergachuu barbaaddan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Hedduun keessan ammallee xalayaa naaf ergaa waan jirtaniif namoonni muraasni garuu lakkoofsi kennuuf baay'ee hin jiru jettanii komentii jalatti barreessaa waan jirtaniif tarii ammas sagalee keessan fudhachuuf namoonni lakkoofsi kun isiniif hin baane komentii jalatti na hubachiisa. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Dhiira hojjaa gabaabaatti hin heerumiin. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii koo haadhaa fi abbaa koo bira taa'een baradhe. Abbaan kiyya nama qoosaa hin beekne barnoota keenyatti akka xiyyeeffannuuf yeroo hunda nu gorsu waan ta'eef anis barnoota kootti barattuu giddu galeessaadha. Haadha keenya anis ta'e obboloonni koo hojii kan gargaarru ganna yoo ta'e malee nama haadha keenya hojii gargaaru baadiyyaatii firoottansaa keessaa fidee mana keenya jiraachisa malee abbaan keenyi dalagaattillee akka buunu hin barbaadu. Kanaanis ana waliin obboloota 6 yuunivarsiitii seennee baranne keessaa 5 hojii jalqabaa leekcherarummaa argannee mooraa yuunivarsiitii garaagaraatti carraa barsiisuu hojjechuus arganneerra. Abbaan kiyya bara mootummaa dargii keessa barnoota kutaa 12ffaa fixee hojii qonnaa baratee aanaa keenya keessatti ramadamee hojjechuu kan jalqabe yeroo ta'u mindaa argateen lafa bitee mana ijaarrachuu nama hin dandeenyedha. Haga har'aatti mana gandaa baruma sana kennameefii keessa suphee haaromsee jiraachaa jira. Kun immoo erga nuti dhalannee booda xiyyeeffannoonsaa ijoolleen koo bor ijoollee namaatiin ol akka taatuun barbaada jedhee baasii nutti baasuuni. Ijoollummaa kootii kaasee uffanni illee ayyaanaaf yeroo naaf bitamu as magaala keessaa otoo hin taane magaalaa Finfinnee deemee hunda keenyaaf abbaan koo uffata kobbee dabtara kan waggaa nuuf bitee dhufa. Reyoonni isaa lafa bitanii mana ijaarratanii hojiidhaan illee biyya tokkoo gara biyyaatti aanaa gara godinaa gara federaalaa yeroo deeman inni garuu magaaluma jalqaba hojii qabatee haadha keenya fuudhe keessatti ijoolleen koo tasgabbooftee naafaa barattu jedhee humna dandeettii ogummaa qabu hundaa nurratti baase. Hangafti keenyi walitti aanan dhiirota. Sadaffaan dubartii, arfaffaan dhiira, shanaffaan dubartii, jahaffaan immoo dhiira. Ani ishee shanaffaa irratti dhalatu. Abbaan kiyya yeroo isaa harka caalu kan kennuuf obboleessa keenya isaa hangafaafi. Isaatiin ni qayyabachiisa. Inni barnoota daree keessaa tokkoffaa baha. Ofii qayyabatee obboleessa keenya isa lammaffaa qayyabachiisa. Inni lammaffaa immoo obboleettii keenya ishee sadaffaa qayyabachiisa. Akkasittiin wal gargaarsi keenyis gadi bu'a. To'annoon garuu kan nutti jabaatu karaa haadha keenyaanii. Barruu keenya qabachuun alatti bakka biraa deemnee akka oolluuf hiriyaa dubaraas ta'e dhiiraa akka qabannuuf gonkumaa maatii keenya keessaa nuuf hin eeyyamamu. Ofii hojjetaa mootummaa ta'ee abbaan keenyi qoraan mana keessaa yeroo dhumu guyyaa boqonnaa qabu yookiin immoo guyyaa qidaamee tulluu ba'eellee qoraan fidee dhufa. Yoo muka jiidhaa gurguramu argate immoo falacciisee ofii guuree maatii isaa jiraachisa. Xaafii baadiyyaadhaa lafa qixxee fudhatee sangaa kireeffatee gabaree qacaruun hojjetee nama nu jiraachisu. Maal godha kana hundaa garuu nu ijoollee isaaf malee guyyaa tokko ofiif yaadee uffata yeroo jijjiirratu ani
ija kootiin bara jireenya koo keessatti argeen beeku. Kanaan ani yuunivarsiitiin seenee biyya yookiin immoo bakka yuunivarsiitii nagayeeti abbaan koo gammachuu hin qabu. Sababiin isaa immoo amala manatti barree obboleessi yookiin immoo firri hangafaa na qayyabachiisu achi keessa waan hin jirreefi. Haa ta'uutii garuu abbaa kiyyaan an ofuma kiyyayyuu nan jabaadhaa hin yaaddayin jedheen barnoota kiyya itti fufee. Barnoonni waggaa tokkoffaa haala qilleensaa waliin hagam natti ulfaatus barattoota dubaraa daree keenyaa keessaa garuu rabbi na gargaaree tokkoffaa ta'ee xumuree. Dubartii waanan ta'eef hagas barnoota ciccitee barnoota qofa hordofuun koo ijoollee dhiiraa biyya keenyaa dhufaniif gammachuu hin kennu. Akkanani yeroo kiyyarraa hileellee isaanitti siqeen isaan waliin dabarsu barbaadu. Ta'us garuu kunanaaf waan hin danda'amne. Barnoota waggaa tokkoffaa fixeen waggaa lammaffaatti waa hedduun ijoolleen dhiiraa biyya koo maqaa kiyya balleessu. Dhiira kan jedhamu faana gonkumaa yaada miilla kaasuu hin qabu. Keessumaa nama biyya koo yoo ta'an na gargaaruuf otoo hin taane dhimma biraaf wanta natti dhiyaataniif dunuunfadheen ofirraa ari'a. Dubartoonni biyyaa dhufan gariin ni ari'amu, gariin immoo biyyuma baratanii kanatti dahanii barnoota isaanii addaan kutu, gariin immoo laayifii jedhanii yuunivarsiitii kana keessa akka garaa isaanii ta'anii qabxii xiqqoodhaan eebbifamuun dhumarratti hojii malee waggaa 2-3 eebbifamanii gargaarsa maatii isaaniitiin turu. Kanaan baran waggaa 3ffaatti darbu garuu barnoota digirii 2ffaa baratee kan dhufe dargaggoo biyya kiyyaa kan ta'e tokko waliin abbaan koo wal baraa maatiin walii keenyaa ollaadhaa wal gargaartusi jedhee bilbila natti ergee dargaggeessa kanaafis bilbilee wal nu barsiise. Akka tasaa ta'ee dipaartimentii ani baradhuun dargaggeessi kuni digirii 2ffaa isaa hojjeteera. Amalli isaas nama gaariidha. Maatii hiyyeessaa haadhaaf abbaa malee waan guddateef anaan ol nama kaayyoo jireenya isaaf yaadu. Heddumminaan ijoollee mooraa keenyaa biratis nama hojjaa gabaabaa rifeensi isaa immoo luuccaa ta'e ta'uudhaan barsiisaa beekamudha. Baay'ee tokkotti barsiisaa. Sa'aatii 4 daree keessatti barsiisee jennaan daqiiqaa 15 waan barsiise nutti hin fakkaatu. Baruma qacarame sana barnoota saabjektii 2 galee na barsiiseera. Anis haala barsiisummaa isaa kana baay'een jaalladha. Yeroo wanti naaf hin galle jiraatu hiriyoota koo waliin biiroo isaa deemeen nu qayyabachiisa. Waggaan jalqabaa waggaan 3ffaa kiyyaa kanaan darbee yeroon waggaa 4ffaatti darbu garuu barsiisaan kun ija gara biraatiin na ilaaluu jalqabe. Sin jaalladha jedhees gaaffii jaalalaanaaf dhiyeesse. Ani immoo asii amala akkanaa hin qabu. Otoo dhiirota gara biraa ta'ee ifadheen ofirraa ari'a yookiin immoo sin barbaadun jedha. Nama kanaaf galuu tole jedhees eeyyamamuu fi didees ofirraa deebi'uu keessi koo naaf hin eeyyamne. Tole yoon jedhe ammuma dubartummaa kootti fayyadamuu jalqaba jedheen sodaadhe. Yoon dide immoo tarii isuma darbee na qayyabachiisuyyuu nan gargaaru jedheen sodaadhe. Ta'us garuu galgala yeroo hedduu hinnaaf bilbila. Qo'adheen yeroon xumuru sa'aatii dheeraa waliin hin haasa'amu. Toles imbiis otoo hin jedhiin jaalallis irraa na qabe. Hangam jaalalli irraa na qabus haa ta'uutii garuu mooraa yuunivarsiitii keessaa baheen bakkeetti nama kana dubbisuuf gonkumaa keessi kiyyaa tole naaf hin jedhu. Tokkoof tokko kaayyoon koo akkuma obboloota koo hangafaa barnoota koo xumureen jireenya akkanaa keessan seenaa jedheen of amansiiseera. Hangafoota obboloota koo biratti tokkoo isaanii biratti illee hamiin akka kanaa mooraa baratanittis haayiskuulii elementarii yeroo baratanitti dubbiin akkanaa ka'een hin beeku. Sababiin kanaa immoo xiinsammuu abbaa keenya nurratti hojjete. Ani akka hiriyoota koo uffata jijjiirrachuu mana jijjiirrachuu kan hin dadhabe isiniin bakka guddaa isiniin ga'uu fi ija keessaniin warri dhiiraa dubartii warri dubartii immoo dhiira akka laaltaniin barbaadu gaafa barattanii fixan namni
isin filattan balbala keessanitti dhufee isin kadhataa. Yeroos nama gaarii taatanii bakka gaariitti jireenya gaarii jalqabdu jedhee nu gorsaa. Obboloota koo ana hangafa jiraniitiif kun hunduu milkaa'eera. Afaan abbaan kiyya dubbateen jiraachaa jiru. Kanaan diidattiin si affeera mana koo koottu bakka akkanaa deemna jedhee yeroo na gaafatu didaa waggaa tokko yookiin immoo waggaa arfaffaan dabarse. Gannas walii bilbilaa turre. Kanaan otoon jedhu barnoota waggaa 5ffaaf hin dhufe. Barsiisaan kun har'allee na kadhataa. Anarraa abdii guddaa qaba. Jaallachuun kiyya natti dabalaa yeroo dhufu ofirra darbeen hiriyaa koo dormii tokko waggaa 4f waliin jiraachaa jirrutti nama kana baay'een jaalladheera. Yeroo hundaas bilbilaan waliin haasofnaa jedheen mariisise. Yeroo kana dubartiin kun ati bar dubartii cimtuudha. Barsiisaan yuunivarsiitii bakkuma yuunivarsiitiitti malee bakka guddaan qabu siif kanaa olitti suuf malaa. Kanarra immoo darbee atoo dubartii dheertuu mololoodhaa dhiira gabaabaatti akkamitti siqxaa akka dhiira gabaabaa anaan argaafu kan ni jibbisiisu hin jiru jettee natti dubbatte. Barsiisaan kun akkuma isinitti hime hojjaansaa gabaabaadha. Haa ta'uutii garuu ani dubartii dheertuu ta'us dheerinni dubartii gabaabina dhiiraarraa waan hin dabarreef hojjaan keenya wal qixxeedha. Kanaan yaanni hiriyaan kiyya natti kennite bitaa natti galee. Gabaabaa, dheeraa, furdaa, qal'aa jedheen dhiiraaf hiree kenneen beeku. Xiyyeeffannoon koo hanga kanaatti barnoota ture. Kanaan utuun jedhu guyyaa tokko mooraa yuunivarsiitii nuti barannu keessatti barattoonni Oromoo fi barattoonni Amaaraa walitti ni bu'u. Poolisiin federaalaas mooraa keessa seenee barattoota mooraa keessaa hunda daakuu godhee reeba. Akka tasaa yeroo lolli kun eegalu anis ta'e hiriyoonni koo daree barnootaa keessa turre. Barattoonni hundinuu dareetii yaanees gara alaatti baqanne. Kanaan dargaggeessi kun naaf bilbilee mooraan rakkoo waan na ta'eef qofaa kee koottu yoon siin jedhee ni sodaattaa hiriyoota kee waliin koottuutii hanga dubbiin qabbanaa'utti mana koo turaa jedhee na gaafata. Yeroo inni kana natti dubbatu hiriyaan kiyya dhiira gabaabaa waliin taataayii jettee na dhorkite na bira turte. Ani bilbila tole jedheen cufe. Hiriyaan koo na dhagahaa waan na turteef beenukaa ni deemna hundaafuu hoteela buluun nuuf ni ulfaataa jettee na gaafatti. Yeroo kana ani lakkii kana sababa godhachuun dhiirri kun waa biraa yoo nu godheeyoo jedheen deebiseefi. Kanaaf eessa bullalee galgala aawoo jiraa jettee hiriyaan koo yeroo na gaafattu mana amantaa bullaa jedheen deebiseefi. Guyyoota akkasii mana amantaa buluun waanuma baratamedha. Tole jennee hiriyaa koo waliin qajeellee. Haa ta'uutii garuu galgala naannoo toora sa'a 3tti mana fincaaniin deema jettee mana amantaa keessatti narraa adda baatee tilmaamaan daqiiqaa 4 booddee naaf bilbiltee na hin eegiin nama biran deemaa achiin bulaa jettee natti dubbatte. Yeroo kanaanis eenyu jedhee yeroon gaafadhu firadhaa jettee naaf deebiste. Yeroo sanatti natti muu waan hin barbaanneef aareen toleos immoo jedheen ofii mana amantaan bule isheen immoo baatee diida eenyu bara yoo bulte gaariidha. Dargaggeessa anaan jaallatu anaan barbaadu biraa. Akka carraa ta'ee haga guyya 3tti gara mooraa yuunivarsiitiitti hin deebine guyyaa 3 kana isa waliin dabarsite. Guyyaa sanarraa kaasee innis akka durii anaaf bilbiluu dhiise. Anaan hojjaansaa gabaabaadha jedhee ofii ishee immoo deemtee bira bulte. Isaa fi isheef immoo xiqqoo hojjaayyuu isheetu caalaa ana waliin qixxee mallee ture. Dhiira kana mana isaa dhaqee buluu bakkeetti itti na waametti argamuudhaaf baadhus keessa kootii garuu nan jaalladha mitiiree gochaa hiriyaan koo raawwattetti inaafuun jalqabe. Yeroo sanarraa kaasee anaaf dhiisee isheedhaaf bilbiluu jalqabe. Sa'aatii boqonnaa qabnutti yeroo hundaa mana isaa deemti. Har'a kana goone, kana naa bite, kana nyaanne, kana naaf kenne jetee waan hundumaa natti odeessaa oolti.
yeroo kanagaa maal akkan ta'u maal akka yaadu tilmaamuun eenyumaaf iyyoon ulfaatu. Nan aara nan gubadha qofaa kiyyatti immoo nan booha. Dhimma kanaaf ofii kiyya bilbilee fi kan hin beekne erganni bilbiluu narraa dhaabee booddee immoo dabaree kiyya bilbiluun eegalee. Yeroo isheen bira jirtu bilbila kiyya narraan kaasu, yeroo isheen bira hin jirre immoo narraa kaasee siinoo si kadhadhee dadhabeen gatii siiniin kadhadhee rabbi lafatti sin gatu naan jedhee riyaa kee lafaanaaf kennee hangamsiitiin si jaalladhus haa ta'uutii garuu anaaf bakka kennee na kabajee mana kiyya kan dhufe kan nan sodaanne isheedhaa jedhee natti haasa'am. Kanaanan immoo dabaree koo waanuma maatii koo keessa hin jirre nama kana kadhachuu yoo koottu jettes nan dhufa yoo na waliin buli jettes si waliin hin bula jedheen kadhachuun hin eegalee. Akkuma saattiyyuu ta'een na didee guyyaa tokko garuu wal arginee hoteela na bulchee kabaja kiyya fedhii kiyyaan nan kenneefi erga anaan argatee booda isheedhaan waan dhiisu natti fakkaate. Haa ta'uutii garuu dubbiin akka ani yaaden taane. Akkanani isa bira deemee bule isheen beekteetti halkan guutuus bilbila isaarratti bilbilaa bulte manas dhuftee dhabdeenii deebite. Walitti bu'anii kanaan booddee anaaf ta'e jedheen otoon eeguu isheedhaan dhiifama gaafatee dhiifamas gootee fi torbee tokko anaan kabaja koo fudhaterraa kaasee dormii na waliin jiraattu dhiistee mana isaa galtee waliin jiraachuu eegalte. Sanaananis Mooraama Yuunivarsiitii kanatti eebbifameen hojii barsiisummaa qabadhee riyaan koo qabxii gahaa qabaachuu baattus dargaggeessi kun garuu qabxii ishee dabarsee isheenis akka qacaramtu taasisee riyaa waggaa 4 dormii tokko keessa waliin jiraanne masaanuu bakka hojii waliif taanee akka bineensaatti wal ilaalaa waggaa 2 waliin dabarsine. Turtii waggaa 2 booda inni barnoota digirii 3ffaaf gara magaalaa Finfinnee deeme, isheen immoo barnoota digirii 2ffaaf gara magaalaa Finfinnee bakka tokkotti argatanii amma ilmaanis godhatanii waliin jiraachaa jiru. Anaan hojjaansaa gabaabaadha jetee laphee kiyya duubatti deebistee ofii immoo nama waggaa 2f na jaallate ofiisin jaalladhe harka kootii fudhate. Amma jaalachuufis dhiira waliin ta'uufis bifaa fi umurii qabaadhus haa ta'uutii garuu keessi kiyya mudannoo jireenya koo mudateen gadduu of jibbuu kan jalqabe waggaa 3 dabarseera. Dhiironni na gaafatu miira jaalalaa garuu godhachuuf hin danda'u. Riyaa dubaraas riyaa dhiiraas hin qabu. Nan baha bakka hojiin deema mana koottiin gala mana amantaan dhaqa jireenyi koo kanuma. Tarii immoo kan borii hin beeku. Har'a garuu akkatti jaalala dhugaa horatan uummachuu dadhabeen naaf uumamuu didee keessi kiyya dhiiruma ani jaalladhu uumameetu hin jiru moo jedheen of gaafachaa jira. Kanneen na gaafatan natti dhiyaatan miiruma yeroo gabaabaaf akka ta'e yeroon irraa hubadhu dafeen biraan deema. Haa ta'uutii garuu kun haga yoomiiti akka itti fufu rabbi qofaatu beeka. Tarii immoo keessa koo guutummaa guutuutti haaromfachuu sirreeffachuu karaatti hin danda'u yoo jiraate isin obboloonni koo yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftaa qophii keenya seenaa guyyaa har'aatti illee waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuu illee hin dagatina. Qophii seenaa gara biraa nama barsiisaniin guyyaa borii haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa nagaan bulaa.